Sa kan galateeffameef kan eebbifame nu ta'u akkasuma obboleonni keenya faarfattoonni mana kiristaanaa Faayisaa Addunyaa Waashingten DC faarfannaa kana fakkaatu ni dhiyeessan. Waaqayyo faarsaa ergamootaa sana dhageessisu. Faarsaa ergamootaa sana dhageessisu. Faarsaa ergamootaa sana dhageessisu. Waaqayyo dhaalti mootummaa isaatti nu taasisu. Egaa faarsaa ergamootaa kan qulloota kan raajotaa kan simatee kan keessatti tuffatiin nu simatu. Eebbisaadhuuni warreen faarfanne eebbisaadhi maaliifi amma turini waggaa haaraa kanatti jechuudha kan Itoophiyaatti 18tti sagantaa qabaddaa warra abbootiisi faarfattuuti nafu itti yaaduuni yaa'in nafu kanaafi itti yaadaati guyyaa shaakastanii shaakadaati abbootiin guyyaa waan tokko dhiyeessaati maalii bultee kaatanii qomattatii maal mee afaan si qabsiifnu jedhaati mee itti yaadaati inni afagaa kanaafi itti yaada warri kaatanii faarfanne jechuudha. Egaa amma kanatti aansuudhaan gara barumsaa guyyaa har'aatti ceenaa isa dura garuu ijoolleen gara kutaa keessatti nu darba. Ijoolleen gara kutaatti.